السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم لله خير من دين جيتو إذا كم جنة سجنتان تينا أرجوين جعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا مثلاً نسيلا تيوسون جينتي كايون نسيلا مالي كايون نمني هندي كايون ترجمي كنارا مالي سنت فكت وانتي هذا مف ترجمي كنا سببني نتيادو دندينيف akka seenaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam gaffageenyaan barachuu qabu. Akkasuma erga barannee booda ammoo seenarraa barnoonni fudhatamu maali? Akkanumatti seenaa himuu, seenaa dabarsuu osoo hin ta'initti jireenya keenya keessatti seenaa rasuulallah sallallahu alaihi wasallam maal fudhanna? Barnoonni nuti irraa fudhannu maali? Qormaata kana keessa qabxii meeqaatu jira jechuudha. Takkaffaa mata dureedhaan marsaadhaan jalqabarraa kaasnee hamma marsaa isa xumuratti seenaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam hamma takka ni xumura jennee yaadna. Marsaan xumuraa badhaasni akka ajaa'ibatti badhaasa guddaa fi seena qabeessa ta'a inshaallah fuulduratti. Osoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin ergamin duratti seenaa sanirraa kaasnee hamma xumuratti inshaallah mata dureedhaan marsaadhaan kan dorgommii itti fufu ta'a. Qabxiin inni of keessatti qabatu. Namni tokko dorgomaan tokko gaafii gaafatame sanirra dhaabbatee gaafii san ni deebisa. Sababni gaafii san deebiseef seenaa mata duree gaafii isaa san ilaalchisu gad fageenyaan ni ibsa. Seenaa saniin wantoota wal qabatan mata duree isaatiin seenaa wal qabatu hunda isaa takka takkaan ibsuu danda'uu qaba. Itti aansee barnoota seenaa tana erga qixa sirriitiin hawaasa fuulduratti as ba'ee ibsee booda barnoota seenaa sanirraa fudhatamu mata duree inni arraan tana qorame inni arraan tana isaaf gaafiin dhihaatte deebisaa gaafii isaa saniif barnoonni seenaan sun dabarsu barnoota seenaan sun dabarsu sanis hawaasaaf ni ibsaa jechuudha. Akkanumatti deebisaa afaan irratti akkana jennee deebisuu osoo hin ta'initti deebisaa sana sababaa wajjin seenaa mata duree sanii wajjin wal qabatu ni ibsa. Akkasuma seenaa sanirraa barnoonni nuti irraa fudhannu jireenya keenya keessatti akkamitti akka hojiirra oolchinu seenaa inni hime kana nuti ibsine kanarraa maaltu fudhatamuu danda'a kan jedhamus qixa sirriitiin nuuf ibsaa jechuudha dorgomaan tokko. Kanarratti kaayyoon baratameef maaliif seenaa rasuulaa kaayyoon dorgommii kana seenaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam wal barsiisuu hubachuu akkasuma ibsuu danda'u muuxannoo seenaa ibsuudhaa muuxannoo hawaasa fuulduratti ergaa seenaan qabdu seenaa takkarraa barnoota baasuu danda'u tafakkuruu qixa sirriitiin waa qorachuu jechuudha. Kanaaf kaayyoon isaa barnoota gahaa seenarraa fudhatamu wal barsiisuudhaa fi wal qaruudhaaf akkasuma sababa dorgommii kanaa akka seenaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam barannuuf jecha jechuudha. Dorgommiin mata dureen dorgommii takkaffaadha. Dorgommii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isarratti hundaa'a. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhaloota isaanirraa hanga dargaggummaa isaanitti dorgommii takkaffaan hangasitti waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf warroonni dorgomuu barbaadan wanti isin dubbistanii seenaa sanii wajjin wal qabatu seenaa mata duree kanaa wajjin wal qabatu qixa sirriitiin dubbistanii qixa sirriitiin seenaa qorattanii argamuu qabdanii jechuudha. Kanaaf gaafiin ni deebi'a gaafii sanii seenaa mata duree sanii ni ibsama akkasuma akkaataan ati itti ibsitu sunis ni ilaalamaa jechuudha. Kanaaf dorgomtoota hundaafuu carraa gaarii